Wabonis kaayyoon no worry sanii mitika kaayyoo no worry gaafii ummata Oromoo deebisii osoo ta'e waraanan barbaannu gaafii ummata Oromoo deebisii gaafii sabaaf sablammoota deebisii no worry osoo ta'e okay fudhatama qaba garuu no worry jechuun mee waraanni dhaabbatu mootummaan biyyaa bulchuudha wanti biraan jiru akkasmiti no worry terminologiin saa hiikkaansa akkasmiti ayyaanaan guyyaa tokko kana dubbatu dhageenyeen beeknu maaliif automatically wanti kuni wanta waggaa 70 ol saayinsiin kun waggaa 70 ol wanta achi taa'ee jaatee fi irratti hojjetamee jaaturee fi namni dubbisuun beekne nama hubachuu dandeenya akkasitti yoo hiikkate malee definitely roobiin hiikkasaa beektaa jala muree nan beeka kana ani garuu akka politikaatti gaafa haasofne propaganda mataa keenya geessuu fi definitely definition mataa keenya alachuu fi dandeenya garuu fact reality dhugaan jiru no war jechuun alternative karaa jiru gaaffiin deebi'ee karaa nagaadhaan waraana malee gaaffiin gaafatamaa jiru kun deebi'ee nagaan akka bu'u lubbuun namaa akka hin baane like you know like for safety and protection situ jedha malee burukisha kaayyoon ayyaana sanii miti be afaan isaati waan dubbate biyya alaa teessaniitoo isini maallaqa woboodhaaf kennitanii uummata ajjeesisaa jirtuun jechaadha Antonini ko waraanni ko kan dhumaa ta'urra qabaami ko waraanni solutionii dhumaa waraana jechuun immoo waraana jechuun wanta badii tokko wanta gadhee tokkodha biyya lafaa irratti Oromiyaa duwwaaf tun ta'e Buruke I have a very simple question for you. Sure, go ahead. Ela, the simple question Atamma America Natini Gafi Oromo Davis Jachuni Kaptani Sigale, Buruke Ateleni Ayana Develatani Ummat Oromo Nejesi, Gafi Oromo Davis Fiti, Wobo in Nagabu Sijatani Gafa Chukab Damare, Wobo one is in Gafatan Finju, Wobon, Nagin Jibin Duru. No, Koi kita dabruke bayah saturte woboni arara fi kopi ayro kami yuje chur arara fi muka kopi te oganan kenya dake tergisi sejira sigale so kana fi yu degertoni ayana bilsigina dura dhaabbatani gaafi Oromo dhadeeb siifiti wobo waliin ummata Oromo waliin nagaabuu si jechuuni qabdu male ani ummata Oromootiifan dhaabadha jedha Oromo irratti hojjechuun hin ta'u maaliifi ayyaanaan guutumaan guututti kan inni dhaabbatee fi jiru kan inni dubbachaa fi jiru bilsiginaadhaaf malee Oromoodhaaf miti akka tikkatee fi akka ilaalcha keera maaliifi nammati haasaa jirtuu fi karaa baay'ee completely karaa adda addaa sigalee karaa ilaalatu sana respect siin godha ati akka sanatti hikkachaa jirta nuti immoo akka kanatti ilaalaa jiru anaan yoo na gaafattee waraanni dhaabbatu gaafan jedhu mootummaanis taanaan Wabonis tanan akkuma kanaan dura solutioniif ta'aniitu haasaanii walii galuu dadhabani mini ammas immoo chaansii ambraa ol ilaatanii gaaffiif deebii olirraa qabanii ta'aniitu waraana malee dubbiin jiru hiikamu jechuudha malee waboni hiikkatee agalu piippiin uummata Oromoo deebisaan jiru lubbu mootummaan deebisaan jiru gaaffii sana ammoo lala kan bane mootummaadha malee woboo miti kan woboon balleessa jedhee dhaqee bosona iddoo woboon jirutti kan naqee dhumachaa jiru waraana mootummaati malee woboo miti woboon ikkoo dhufee Finfinneetti mootummaa irratti lolan ban ofiif dhaqanii lola banaa jiru soo isin mootummaa gaafachuu qabdani kan dhuguma dhugaadhaan uummata Oromootiif yaaddu yoo ta'e dhuguma dhugaadhaan uummata Oromootiif naatanii yookiin immoo dhumaatiin saba keenyaa hingaa yookaan jettanu ta'e akkuma Oromootittuu taatanii Oromoo fundura mootummaa fundura dhaabbachuu qabdu Kuni ko haalli ayyaanaan ittiin deemaa jiru ifa jira kuni mootummaadhaaf inni amma kan inni afaan isaatii baasee dubbachuu haadhisu malee woboon guutumaan guutuutti gaafii gaafachaa jiru dhiisee akka inni hiikkatee galuudha kan inni barbaadu. Sunimmoo yoomiyyuu ta'u uummanni kun duuchuu malee uffata ayyaanaa waggaa 5 dhengedda maleeraa kan argame onlaayinii kan tiktokii kanarratti kilo baay'isii irra ture inni kilo baay'isii irratti immoo waraana adda bilisummaa Oromoo arrabsaa ture xiqqeessaa ture inni beeynaani hojii isaa jechuudha. Eshi sabboontu waan Sini TikTokii irratti agartanta. Maaliifi ilaali amma ayyaana yaada kana wajjin dhufee namoota support godhan argate ati immoo akka nama tokkotti ati mataan keeyyuu maaliifi mootummaa fuuldura dhaabbanneetu uummata Oromoo ajjeesuurraa dhaabbatu jennee gaaffii gaafannutte maaliif hin kaane sini support nan godhan gaaficha si bukkee nan dhaabbadha. Buruke gaaffiin sii qabaanii dhiifama waan ariifadhuufi Ameerikaa fi Ukraine Russia wal lolaa jiru
no war ka jedhamu lola sana dhaabuu hin dandeenye tokkoffaa Filisxeemii fi Israa'elis wal lolaa jiru. No war inni sin jettan kun no war gaafa jedhamu bakka hundumtuu irratti hojjechuu qaba. Sunuu warri dimokiraasiidhaan bulla jedhuyyuu lola dhaabuu hin dandeenye hin barbaanne. Ka Oromoo kana gaaffiin Oromoo utuu hin deebi'in gaaffiin legitimate questionii kate gaaffiin Oromoo utuu hin deebi'in no warii kanaan akka amma ayyaanaan deemu kanatti no wariin kuni tokkoffaa groundii qabaachuu qaba. Tokkoffaa mootummaan waliigalaa yookiin United Nationiin yookiin biyyoonni adda addaadha yoo wantoota dhiibbaa godhanii lola kana dhaabsisuu danda'u. Isiniif fakkeenyaaf atamma no warii kana deeggartaa mootummaa Itoophiyaa qofaadha. Kanarratti akka itti deebii laattuun barbaadaa galatoon. Thank you. Ani akka nama tokkotti wanta wayoo fududduubaan qabu namaan biraa yookiin mootummaa biyyaan biraa wajjin kan inni hojjedhu hojii waan tokko hin qabu. Garuu akka nama baratee tokkotti akkan dubbiseetti akka seenaa biyya lafaarratti nageenya karaa nagaa hiikuun waraana caalaa akka danda'amuu fi namni tokko immoo single person biyya lafaarratti jechuudha. Abaluu jedhesitti narra hin jiraatu. Namni tokko akka nama tokkotti kaa'amee biyya isaanii irratti biyya lafaa guutuu irratti jijjiirama guddaa fidaniiru. Meeshaa waraanaatu hin qabatin. Nama barsiisuudhaan, nama amansiisuudhaan gaafa namoota amansiisan immoo namoonni isaan faana ka'anii paaworiin mootummaa kufee gaaffiin akka saba sanaaf deebi'u ta'eetu akkan istoorikaalii argaa jirra jiraachaa jira. Amma immoo keessumaa biyyan keessatti hin jiraadhu immoo jechuudha. Raashaa jetteetta Ameerikaanii jetteetta. Waraanni Raashaa fi Ameerikaanii keessa jiruu fi third world country Afrikaa keessa jiru tokko miti. Jaroonni kun yoo waraananii meeshaa nuti fayyadamnuuf meeshaa isaan fayyadaman tokko miti. Waraanni isaaniillee nyaata isaan nyaatanii jireenya isaan jiraatanii fi jireenyi waraanota keenyaa immoo duularra kan jiran jireenya isaan jiraatan meeshaa isaan baatan garaagarummaa guddaa qaba. Waboon tokko yoo miidhame uummata Oromootu miidhama. Lubbuun tokko isaan keessaa ba'ee jennaan haadha Oromootu miidhama. Warra Ameerikaaniif warra Raashaa yoo kaaste garuu beekumsa irratti beekumsa, nyaata irratti nyaata, fayyaa irratti fayyaa, jireenya irratti jireenya quufatu isaan oloshiisaa jira malee lafa duwwaa irratti akka biyya keenya biddeen dhabanii, eenyummaa isaanii dhabanii, maqaa isaanii dhabanii miti kan ololaa jiran. Kanaaf first need kan jedhamu jira. Namoonni lafarra jiraachuuf mana isaan barbaachisa, uffata isaan barbaachisa, nyaata isaan barbaachisa, bishaan isaan barbaachisa, qilleensa qulqulluu isaan barbaachisa. Kanaaf mootummaan abbaan irree wanta barbaade gochuu ni danda'a. Inni immoo lakki mootummaan kun naan taane, sirni kun naan taane, saba koo jalaa fixaa jira. Mataa kootiin immoo babba'ee saba koof immoo duula lubbuu koo laadhe jedhama akka waboo immoo kunoo mataa isaanii dabarsanii mana isaanii dhiisanii mana ho'aa dhiisanii bakkee kan jiran jiru. Un immoo akka sabaatti horii bakkee jiru immoo soolishiniin an biraa immoo maaltu jira jennee namni tokko dhufee yaada yoo nuu kaase yaada san fudhannee yoo deemne aroon galatoon burkishaa xumurat. Yeah, but I don't have to be part of anything. Akkuma sabboontuuraan hin jedhe sabboontuun akkas jetteenaan definitely I will stand with her supporting an godhaan. Koozii ishee ammana amansiisutti jechuudha. Okay, galatoomi nuyi hoogganaan keenya bosona keessa jira, qabsaan keenyas bosona keessa jira. Afaan qawweetiin mirga Oromoo kabachiisuuf lubbuu isaa kenna sanirratti amanna. Afaan qawweetiin amannaa jechaadha. Afaan qawweetiin osuma lollu garuu gara nagahaatiin gaafin uummata Oromoo hin deebi'e hoo jedhan hoogganaan kan keenya tan bosona keessa jiru yoo accept godhe yookaan yoo fudhate nus hin fudhannaa jechaadha. Namni waraana barbaadu hin jiru, namni lubbuu isaa kaffalu, lubbuu isaa qaalii kaffalu hin jiru jechaadha. Ijoolleen bosona keessaa lolaa jirtu tun Oromiyaa fi uummata Oromoo fi lolaa jirti kabaja guddaa qabaachuu qabna. Ayyaanan lubbuu ijoollee kanaati irratti qoosaa jira. Qabsoon Oromoo afaan qawweetiin lolu suni akkasuma tan durriyyeetiin jechaa jira. Akka itti saalfannu lubbuu keenyatti kaffalla qabeenya keenyatti kenninaa jechaadha woboo deeggaruu keessatti jechaadha.
Ani baradhe hin baranne maali yeroo hunda qabsoo Oromoo balbalarraan gaheeto tan allayyaa seessisu eenyu dhabe Leencoo Lataatirraa kaa nama barate Leencoo Lataa hayyuudha. Qabsoo Oromoo allayyaa keessatti naqeet sanbooda maaltu ta'e ummanni Oromoo waggaa 27 ajjeecha harka muramuu luka muramuu seenaan gurraacha ummata Oromootiitti harka muraa aannoleef calanqoo ti'aanseto waggaa 27 keessa. Amma immoo moderni ta'ee tooyin gara Jawaar Mahaammadiini dogoggorri huumameeni ammas ummanni keenya wareegama kana hin jenne ajjeesanii ummata keenya kana morma muranii ittiin taphatu irratti qoosuu maqaan taane ajjeesanii dadhabanii tochaadha. Kanaaf kana booda hayyuudha minxisiyyoodha biyya alaatii Ameerikaattan baradhee nageenya wanta akkasii hin ta'u afaan qawween gaafa mudhii dargaggeessa Oromootirraa hiikame sabni Oromoo nyaatame biyyi Oromoo fudhatamteerti jechaadha. Ashkara Faranjii ashkara Arabaa irbaata qurxummii ta'uun ittuma fufaa jechaadha. Gaafa qawwee hidhatteetu mirga kee humnaan kabachiiste situ murteessaa jechaadha. Namaa miti qunxureetoo tasiikutu situ fudhateetoo nyaata jechaadha. Kanaaf qabsoon gara Oromootiin ta'u kanarratti tani hundaa'eetoo deemu malee nageenya namni nageenya jibbu an akka Oromoo nageenya jaalatu hin jiru. Nuyi hogganaan keenya bosona keessa jira qabsaan keenya bosona keessa jira waan isaa fudhatan ni fudhanna dheengadda diriddiri Tanzaaniyaan deemnan deeggarree jirra waan san. Kanaaf nageenya barbaanna jenneeti hin taane innis garuu qawween mudhii Oromootirraa takkuma waanumti fe'e osoo gale gaafa Oromoon qawwee mudhii irraa buufate siidhumattee jirti jechaadha. ትፎፍሜ ይሄኛው የጦርነት መጨረሻ እንጀት ኩን ገለቶ ማለ የካናሌስ ርቲ